Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman waraqaa eenyummaa dijitaalaan qofa akka ta'u ministeerichi beeksise. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman hundaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan akka ta'u qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerichi beeksiseera. Ministeerri deetaa ministeera haqaa obbo Balaayine Yirgaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa labsii lakkoofsa 1284 beekamtii kan argate waan ta'eef tajaajiloonni waajjiraalee ministeerichaa eenyummeessaa dijitaalaa qofaan akka kennaman ibsaniiru. Kanaaf sadarkaa ministeeraa fi dhaabbilee itti waamamtootaatti qophiin godhamaa jiraachuu himaniiru. Akaakuu tajaajiloota waraqaa eenyummaa dijitaalaan qofaan kennaman adda baasaa jiraachuus aangawaan kun himaniiru. Bara kana tajaajilli waraqaa eenyummaa abukaattota kennuu fi haaromsuu waraqaa eenyummeessaa dijitaalaa qofaan akka ta'uuf qophiirra kan jiru yoo ta'u ragaalee hunda guutummaa guututti gara dijitaalaatti jijjiiraa akka jiru ministeerichi beeksiseera. Naannoo Gaambeellaatti dhibee garaa kaasaa mudateen namoonni 9 du'an. Naannoo Gaambeellaa godina Sabanuweer aanaalee Awkooboo, Wantuwaa, Maakwee fi Laarii keessatti weerarri dhibee garaa kaasaa mudateen lubbuun namoota 9 darbuu fi namoonni 136 qabamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Namoonni 136 dhibichaan qabamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Abeel Asaffaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin dhibeen sun kanaan dura biyya ollaa naannichaa kataate Sudaan kibbaa keessatti mudachuu isaa yaadachiisuun yeroo ammaa aanaalee naannichaa 4 keessatti mudateera jedhan. Namoota dhibee sanaan qabamanii 136 keessaa namoonni 9 yoo du'an namoonni 31 yaalarra kan jiranii fi namoonni 96 immoo dhibee sanarraa bayyanatanii mana isaaniitti deebi'uu hoogganichi eeraniiru. Aanaalee 4 dhibeen sun jirutti garee ogeeyyii fayyaa erguun qorichaa fi meeshaalee yaalaa geessuu akka danda'ames kaasaniiru. Dhibichi gara naannolee biroottis akka hin tatamsaaneef hawaasni qulqullina naannoo isaa akka eegu hubachiisaniiru. Tibbana naannoo Amaaraa godinaalee 3tti weerarri dhibee kanaa akka haaraatti ka'uun lubbuu namoota 3 darbuu fi 160 dhukkubichaan qabamuu ONN dhaabbata eegumsa siivilii fi duula gargaarsa namoomaa Awurooppaa wabeeffachuun isiniif gabaasuun kan yaadatamu ture. Mootummaan biyyatti akka hin seenne dhorkee qabeenya koo fudhachuuf qophaa'aa jira jedha namni siyaasaa Lidatu Ayyaaloo. Tibbana Ameerikaa irraa daandii xiyyaaraa Itoophiyaatiin imalli gara biyyatti taasisuuf ture imbaasii Itoophiyaatiin dhorkamuu kan dubbatu namni siyaasaa Lidatu Ayyaaloo mootummaan qabeenya koo dhuunfachuuf qophaa'aa jira jechuun mootummaa Itoophiyaa komateera. Obbo Lidatuun dhimma kana laalchisee xalayaa dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa fi ergamtoota dippiloomaasiitiif erganiin nama biyyaa hin qabne ta'uutti akka jiran ibsuun bulchiinsi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed murtii fedhii dhuunfaa irratti hundaa'e jedhanii ibsa kan akka duubatti deebisu dhiibbaan akka godhamu gaafataniiru. Mootummaan qabeenya koo ani umrii koo guutuu ifaajee argadhe fudhachuuf qophaa'aa jiraachuu natti himameera jechuun barreessaniiru. Obbo Lidatuun itti dabaluu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed walgahii qondaalota mootummaa olaanoo waliin taasisan irratti gonkumaa gara biyya kootti akka hin deebi'u naaf hin eeyyamamne ifatti ibsaniiru kan odeeffannoon qaba jechuun himan. Obbo Lidatuun guraandhala gaafa 10 bara 2025 tikeettii balallii mirkanaa'ee fi paaspoortii Itoophiyaa seera qabeessa qabatanii Ameerikaa kutaa bulchiinsa Atlaantaa irraa gara Itoophiyaatti balali'uuf yaalaa turan. Garuu sababa uggura imala jala waan jiruuf daandiin xiyyaaraa mootummaa irraa qajeelfama kennameera jechuun isaan dhorkuu himaniiru. Itti dabaluunis hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa Obbo Masfin Taasoo mootummaan uggura imalaa akka kaa'ee mirkaneessaniiru jedhan. Uggurri kun daandii qilleensaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane daandiiwwan qilleensaa gara Itoophiyaa balali'an hundaaf akka oolu kan himan Obbo Lidatuun gochi kun sagalee mormitootaa hunda callisiisuuf yaalii godhamedha jechuun ibsan. Mootummaan bu'uura seeraa malee lammummaa koo narraa mulquuf tarkaanfii fudhachaa jiru jechuun himateera. Kanaan dura miseensa paarlaamaa ta'uun kan tajaajilaa turan Obbo Lidatu Ayyaaloon murtoon mana murtii adda addaa 3 yakkan hojjenne labsuun akka gadhiifamanis ajajamus Itoophiyaan gadhiisuu isaanii dura ji'oota 5 fi hidhamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma saamicha qabeenyaa kan Obbo Lidatu ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin dhagaa oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin dhaga'amne. Ingiliziin Yuukireen tiksuuf waraana bobbaasuu akka dandeessu beeksifte. Yuukireen nagaa eegsisuuf Ingiliziin humna waraanaa bobbaasuu akka dandeessu ministeerri muummee biyyattii Keir Starmer
ibsaniiru. Haleellaa Puutiin gaggeessuu ittisuu fi nageenya Yuukireen waaraa akka ta'u gochuun murteessaadha jedhan ministeerichi. Gaggeessitoota Awurooppaa wajjin har'a Paarisitti wal arguu isaaniin dura barbaachisaa taanaan loltoota keenya bobbaasuun nageenya Yuukireeniif shoora mataa keenyaa bahachuu dandeenya jedhan. Nageenyi Yuukireen akka mirkanaa'u gochuun nageenya ardii keenya akka mirkanaa'u gochuudha ka jedhan ministeerichi. Nageenya addunyaa mirkaneessuuf ammoo gumaacha nurraa eegamu sirnaan baatuutu nurra jira jedhan. Akka ministeerri Ingilizii jedhanitti loltoonni biyyattii kan biyyoota Awurooppaa biroo waliin nagaa eeguuf Yuukireenitti kan bobba'an yoo ta'an daangaa lafa Raashiyaa to'atte irraa qubatu. Kanaan duras loltoonni Ingiliz waraanni erga dhaabbatee booda nagaa eegsisuuf Yuukireenitti akka bobba'an dubbatanii turan ministeerri muummee kun. Gara dhuma ji'a kanaa gara Waashingten imaluun Tiraamp waliin mari'achuuf kan jiran muummichi ministeeraa Ingiliz Kiir Staarmar Puutiin irra deebiin haleellaa kan gaggeessu yoo ta'e kan isa dhaabuu danda'u Ameerikaa qofaadha waan ta'eef nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf wabii nageenyaa Ameerikaan kennitu murteessaadha jedhan. Tiraamp biyyoota Awurooppaa osoo mariisisiin Raashiyaa waliin marii gaggeessuun ardicha kan qollifatedha jechuun Kiir gaggeessitoota biyyoota Awurooppaa waliin dubbachuufidha. Qondaalonni Ameerikaa akka jedhanitti ammoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka ta'an Maarko Ruubiyoo Saawud Arabiyaatti qondaalota Raashiyaa waliin wal arguuf jiru. Sanbata darbe Yuukireenitti ergamaan addaa Ameerikaa akka ta'an Keet Keelog biyyoonni Awurooppaa waa'ee waliin dubbii Ameerikaa fi Raashiyaa kallattiin keessatti akka hin hirmaanne ibsaniiru. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jennu kanumaan goolabnaa turtii gaarii isin jenna.